Akkamne keessanii fayyadamtoonni Poppo app ani maqaan koo Safiyaa Abdurroo jedhama. Har'a akkamitti akka liinkii namaa irratti withdraw godhan viidiyoo hojjedhee isinii qopheesseera. Isin immoo kan biroos wanni isin dhibaa yoo jiraate koomentii irratti naa barreessaa. Ani immoo viidiyoo hojjedhee isiniif qopheessuudhaaf qophiidha. Asumaan subscribe naa godhaa. Kallattimaan gara viidiyootti deema. Liinkii namaa yoo isin ergamu akkam gootanii akkana gootaniiti. Bakka tanarratti akkanatti bakka tana tuqxan koppii ta'aa jechuudha. Koppii erga ta'ee booda bakka pooyintii dhayxan. Bakka pooyintii tana isii tana gad tuqxan jechuudha. Isii kan akkana yoo gad tuqxan obsaan eeggattanii waan isinii dhufu withdraw ta jedhu tana tuqxan. Innuu milikkata isaa bulee godhee isinii fida jechuudha waan tuqxanii. Withdraw eega gad tuqnee booda withdraw lammaffaan nuu dhufa. Withdraw lammaffaa kanan tuqnu maal tuqnaa meetir ka jedhu kana tuqnaa jechuudha. Meetir ka jedhu kana eega tuqnee booda waan nu dhufan mallee obsaan eegannaa. Inni kun bakka kanatti view jedhee yeroon dhufu jira. Yoo awwala wanna withdraw gootanii jiraattan USDT TR20 TRC20 ka jedhu kana dhufaa. Bakka kanatti yoo awwala withdraw gootanii jiraattan view sinii dhufaa. Yoo withdraw ganaan godhin baayindiitu dhufaa. Baayindii tuqxanii jechuudha. Erga sanii eega akkasitti tuqxanii booda paaswaardii isin gaafata. Paaswaardii itti guuttanii paaswaardii eega itti guuttanii booda bakka kanatti liinkii yoo dura jiraate bakkataan eksii tana tuqxanii balleessitanii. Yoo dura hin jiraatin garuu bakka tana akkanatti yoo gad tuqxan kenoopiliisiin tattaa'eetu tana yoo gad tuqxan isinii dhufaa. Maaltu isinii dhufaa? Paste waan jedhamu isinii dhufaa. Pastii tana tuqxan. Pastii yoo tuqxan kalaas liinkiin isinii dhufaa. Liinkiin eega isinii dhufee booda liinkiin akkanatti eega isinii dhufee booda submit ka jedhu kana tuqxanii jechuudha. Submit ka jedhu kana tuqxan. Achi booda inni maa isiniin jedha amma check di jedhee in lakkaayaa. Yoo lakkaayee fixa isii tana tuqxan. Check di tana tuqxanii okay bind me successful isiniin jedha. Bakka kamitti isin deebisaa? Bakka withdraw sanitti isin deebisaa jechuudha. Bakka tana tuqxan jechuudha. Akkanatti withdraw tana tuqxanii inni waan isin fidu milikkataan isinii fidu kun bulee godhee jechuudha. Eegasii withdraw tuqxanii. Withdraw yoo tuqxan amma yoo ejentii taatan bakka kanatti haga withdraw gochuu barbaadan barreessaadha. 10-20 barreessuun hin danda'ama. Bakka kanatti barreessitanii yoo immoo ejentiin ta'in haguma ofii qabdan sanas isinii barreessa. Achi booda submit jedhu tana tuqxan. Bakka submit jennaan dhumateera. Kanaafuu haala kanaa withdraw gootanii jechuudha. Dhumarra immoo paaswaardii hin gaafataa. Submitii kana eega tuqxanii booda paaswaardii keessan kama awwala itti guuttan yoo guuttan confirm isiniin jedha. Confirmii san confirmeettanii cancel and confirm jedhee dhufa. Confirmii san yoo tuqxan dhumatee liinkii san keessa gara abbaan liinkii sanii immoo akkamitti akka gara wanna ejent account yookiin coin account keessanii isinii dabarsu immoo isinii hojjedha viidiyoo.